Jireenyi ilma namaa kun akka dorgommii ulfaataa qeerransaa fi quruphoo jidduutti gaggeeffamuuti. Yeroo hedduu quruphoon fiideeti qeerransa harkaa baati. Qeerransi dhaqqabee kan qabu yeroo hedduu keessaa yeroo takka. Kuni maaliif taani beektaa? Qeerransi kan akkasitti fiiguuf laaqana isaa tokkichaa fi quruphoo wanni fiiduuf ammoo lubbuu ishii qaalidhaafi. Kanaafuu kaayyoon fedhii yeroodhaa akka caalu hubatta. Kaayyoon quruphoo tanaa lubbuu ofii oolfachuu fi guyyaa biraa haarawaa arguu yeroo ta'u, kaayyoon qeerransaa ammoo laaqana isaa nyaatee waan hafe mukarratti fannisuufi. Yeroo takka ergaaree qabee nyaate booda quruphoon miiliyoonni yoo ija dura isa yaatellee ol je'ee isaan ilaalu. Nyaachuudhaaf jiraachuudhaaf nyaachuu jidduu garaagarummaa guddaatu jira. Jiraachuudhaaf gaafa xiiqee keessa seente nyaachuudhaaf jiraachuu ni dhiifta. Waan shaayii hin dhugduuf gaara diiguu waan hin qabne akka qabduu fakkeessuun si dadhabsiisa. Gaafas gara daandii dhugaa deebi'uudha jalqabda. Nyaachuuf osoo hin taane kaayyoo keetiif jiraadhu.